maaliif ati gama miidiyaa kana fiddee jetteen beektaa? Miidiyaan si ammaa kana kaagana waa takka eegee qabatee miti. Isuma arginuu kaan dhalate kaan du'ee jedhanii jedhaa jiran waan ta'eef waan akkanaa kana kuni barama dhimma lubbuuti. Wanni akkanaa kun badaadha beektee nama keenya baay'ee walitti buusa. Tokkoffaa gandaaf ganda walitti buusa jechuudha. Namni gaafa arsiirraa fuudhee jedhee Harargee yoo ta'e inni amma arsiin hundi isaaf soddaadha. Amma jecha miinuun jedhu irratti illee asumaan deebi'ee barbaada. Ani gaafa Jimmaa irraa fuudhe Jimma hundi soddaadhaan ta'e jechuudha. Akkanumaa miree Hasan even arsiin gamaa gamana yoo irraa fuuteetti arsiin sun kutaa hundi hin kabajamti. Kutaan sun hin tuqamu jechuudha. Kanaaf jennaaniin maaliif abdii waan kana fideetiin qalbii godhee maaliif ijoolleen kanarratti taasaa oolte ka jedhuudhaaf mee abdii waan kana adeemsuu barbaada. Abdii gaafachaa jiran ati maaliif gara miidiyaa fiddee waan kana? Okay, galatoomi. Hayyee. Ani waan kana osoo ol baasee baay'ee fokkata suna dhiiftanii wayyuu. Hayya akkana yoo waa dhimma jaarsaaf jaartii yoo taate itti kalaa isaa dhiifamu dhugaa jette maaliif wayaa careetii fi dubbii qe'ee garaan banan jette Oromoon. Akkana milkii fi Kadirillee dubbiin tuni ilaala abdii cululleellee Kadirillee maaf waan kana gootanii jennee yoo dubbii kana qonne gara biraa ajandaa biraatti deema waan ta'eef dubbiin dhumatteerta. Abdiin isaa balleessu Kadir isaa balleessu mata dureen dubbii kana Kadir mata dureen ana balleesse kaajan Hasan kaajan daa barbaadun ana balleesse Kadir faati balleessa qabdu خلاص وين براجرة بقى قالت ومي كان وان تأفي دبين كنا سمرة العبادة أجندة برا هاسوفتني كدير كيا أتلي دي ما كانوا سيرة العبادة دي ما برا هاسوفته وين بلشته هاسوكي لا كذي برا أنا ما عبدالله سيتو بلشة دي فما قافرتو إتشانين جروان سيقله عبدالله وان راونتي جومي أمو غرو وان تكجرال عبدين أنا ككيجتي إتشار بكت نادور أجر جريجر ani sitti balleessee maaliif dhiifama illee gaafatu hin qabu. Garuu immoo waan irraa dhiifama gaafateef Allahu aalam isatu beeka. Immoo garuu bakka itti na duraa jarjaree qaba milkii sabboonaa Hussein biiftuu wanti abdiin bakka itti jarjaree abdii kiyya dhaabbadhu. Poostiin godhaa kootu seenneeti gartee ajandaan akkanaati ajandaallee maarree ta'e akka hanjamaa dura godhaa ture nan beeka. Garuu an dubbii tana akka dhugaa ta'ellee كثير أكو من جوا سيسوق ويو أنا جباب سيجي برسر أما كثير أبدا سر جباب حافظ أدومر يا جماعة تكفى دبيكونا جباب بتوكما سنجري جيمي كنا مثلا ساجي تكيرا ما لو جت لما فا أما تي وان كان تي مرسر جباب سيجي برا أنا بللس كثير فابدين كم دايم خلاص gaarii nama duraayis gabbuu haatee namni yoo argate deegaa tokko mee carraa naa kenna anoonni jechuu barbaadu kanas ta'e sanis ta'e nama Kadir jedhaan jiru Abdii jedhaan jiru Hasan jedhaan jiru garuu akkuma aadaa qabnaa nuti aadaa qabnaa safuu qabna wantummaan kaminuu haa ta'uuti yoo wantoonni dhalatee jedhe please gama miidiyaa hin fidinaa jechuu barbaada. Maaliif keessoodhaan nama saniin itti dubbisaati yoo bilbilaallee araarsuu nam tokko biyyattii hodhabee hidhasteenne bilbila araarsuu hin dandeenya. Bilbila waa tokko jechuun hin dandeenya. Yoo even namni achi hin jiraanne ta'e jechuudha nama dhiyaatu yoo ta'e jedhe jechuudha. Garuu gama miidiyaa dubbiin dhufee yoo jedhe baay'ee babal'ataa nama baay'ee walitti buusa waan ta'eef kanaaf abdii kanarrallee hin laaliniiti waan tokko gara miidiyaa. Amma erga dhiifama gaafatte milkii kiyya waan wayin jechuun ni barbaada. Viidiyoo sanillee kaasii jennaan lakkii hin kaasuu jedhee beekte viidiyoo sanillee kaasii jedhiin hassoo atillee jedhiin. namna Kadir gattaa rabbi jedhaan sisattare usattare taa'e. Maaliif wallahi dubbatu rakkoon qabu wallahi abdii dubbatu rakkoon qabu. Sattarte beekaman nama sattara ilmi beekas yaadala tuuti abdii kiyya. Eeganii bakka kalaas kaasiidhis kadhate kalaas bakka. Kadir keessaan haasofna abdii wajjin abdii keessaan ana dubbi. Paabliikii osoo hin taane silaa keessaan fudhatanii dasjaa. Nukeessaan xumura bakka dubbii kan irraa kubbaa ilaaluu deema. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Abshiraa seetaa.
bakka dubbii kana tumara. Malee andiisa iyyuu kana waan badaallee waa postiin goone. Ila laala dhaggeeffatu. Uummata akka wal jidduu fixannee abdittillee himeera kana. Uummata akka hun waassollee dhageera yeroo san. Anaafaati faatee waa takka wal jidduu fixanneerra yaani jechuun wanni ani itti balleesse yoo jiraate wanni anaaf isi jidduu jiru ittillee himeera xumurameera. Akkamitti xumuramee yoo jettan akkuma isinii jedhe anaafi naafiidha ka wal lole. Rakkoon kanu jidduu jirullee anaaf naafii ture. Dhageessanii? Anaaf naafiidha namni wal lole. Kana ammoo haadha faatee dura wal lole. Akkuma beektan abdilleen osoo beekuuti. Naafiin osoo haati faateen dhufin ture arsii turte. Arsiin turre abdi. Turte ka arsitti illee bilbilee gaafadhe. Haaloo saalan arsitti bira deemtee haati faatee osoo asirratti achirraa waliin kaleessa moo kana waliin dhufan jechaadha. Okay, kaleessuma dhufan isaan. Hundaafuu waan darbeechuun kaasuun faayidaan qabu jedha. Dubbiin nabii kennaa maal mooftennaan tatarti dhiisanii ta dhuftu haasanii jedhani. Kanaa jennaan dhiisaa kalaasonni akkanaa kalaas waan darbee kanaaf rabbiin haadha warraa ta'eetiif sillee rabbii walitti haa urgeessuu rabbiin jidduu teessanii hamtuu isin dhageessinii kamumaan fuudha hunda jechuudha ka fuudhuuf jirullee. Rabbiin keessattuu kun warruma miidiyaa kan rabbiin nama dhageessini. Kanaaf lola jaarsaa fi jaartillee paartii godhan maali kun? Ina nama keessallee taa'uun dhoorkee barna minatti dawwalee waan akkanaa deemaa raati quban qabdu maali yoo jedhan amma gaafa seenee ilaalu ajaa'iba natti taate jechuun. Maskiina wallahi lazi. Ila dhageeffadha ammallee ka irra deebi'ee jedhu haati faatee ijoollee miti ka'anii fakkeenyaaf sa'aatii 2 sa'aataatu sa'aatii 4 sa'aataatu daqiiqa 2 sa'aataatu ila dhageessa boona sa'aatii 2 sa'aatii takkaa sa'aataatu haati faatee ijoollee ka'anii qabeetu haadhoorraa kiyyaa'u sa'aatii 2 fi daqiiqa 2 yeroo kana keessa qabanii tumuun yeroo itti namni wal tumuu miti dhageessanii. Yeroo itti namni daqiiqa sa'a 2 fi daqiiqa 2 nama tumuu danda'u miti. Yeroo namaa ture. Wallahi bakuma tumin. Kana yaa abisha warra komantii kan ajaa'iba beektaana warra komantii amma garte. Miskiina namni naqqa'uu qaba namni kenna wili sinaf waqasman billah wili sinaf naqqaa. Berattaa waan dhufu maraa akkaataa adeemsa namaa jechoota namarra waa hubadha. Sabboona hin jechete sagaleen kan hin jechete sabboona. Sagaleen kee bada Garuu Abdii ijoollee maal balleessiteeti amma hayyisa dhiifama gaafatteef maal balleessite? mee waan tokko si'a. Samana kana kutaa sadii kana sagaleen dhagahamu ana balleesse jedhanii mira xayyibe abdi ayna balleessa narraa mul'attee mira rakkoo waan qabu dhiifama gaafadhe. No, amma inni viidiyoo sana akkanarraa haastu ammas viidiyoon sun maaliif achirratti maxxanfamee si gaafate deebii maaliif dhiifama na gaafattaati naa hin balleessine ati natti hin balleessine badii maal qabattee dhiifama na gaafattaa siin jaa jira inni. Ani yoom isa gaafadhe warra fakkeenyaaf isa badii qaba yookaan warrumaan dhimma kana hoo kagaffete abdi jettanuu dhiifama sin gaafadhe bara. Ani garuu osoo amma fakkeenya waan jirtu hime mungkin isin dabbaruu danda'a isallee haasuu danda'a waan ta'eef akkasumatti balleessaa fudhachuun haa wayyan rakkoon qabu. Wooma jiru hundaa ulaala abdii keenya silaa wanni lolli jaarsaa jaartiti siin paablikii ta'uu hin qabu loluma hundinuu yoo paablikii ta'e bakka bargan maafu namni akkamitti jiraatu hin qabu namni akkaataan itti namni wajjin jiraatu gana ulfaataadha. Wanni hundi ul paablikii ta'uu hin qabu isin namni paabiliin faam gisee hunda asirratti wal baasuun qaaniidha waan jiru hunda keessaa fixadha wallaahi. Sagaleen keen jiru barsaadona. Rakkoon takka illee qabu. Amma hoolota biratti rakkoo malee rakkoo takka hin qabu.
akkasi annaaf folcha gadi bu'uu barbaada uummata qashtii foloo wal godhaa wal share godhaa wal jajjabeessaa akkasi kan dhaqatillee homaas nagamni fataa dhufirraa kabshiira okay qama himee ofirraa banna argeenye hin dandeessu ciki garuu waan takkan dubbachuu barbaada milkii oroo osoo gadi hin buune namoota hedduutu mana banatee taan ijoolleen teessan tan arsiitun illeen dhiirti harargee akkasii dhalaan harargee akkasii namni jaanii wal arrabsaa jiran si galee saniif warra ijoollee teessan takka akka jarjaranii waan dubbanne nama beeytan yoo taate itti dubbadha maaliif nurraan fakkaatu dhiirti harargee akkana dhalaan harargee akkana dhiirti arsii akkana jechuun nurraan fakkaatu. Laal biiftu dhagi biiftu laal waasii laal biiftu teenya akkaan jeeti siisaa taatu mootummaan taatu laal dhaggeeffadhu ayyee qoy piroomeessi kiyyisii kanna laal siisaa taatu wanni sabboonaatiillee dhaggeeffadhu ijoollee isin beektanillee waanuma kanaafuu deebi'u mataka yoo dhimma kiyyaanillee ka isin arrabsantee akka ani isin arrabsetti fudhadha anaatu dhiifama isin gaafatan. ila jechuun illee jechama biiftuun jettee waa takka dabaluu barbaada. Akkam jettee ila dhaggeeffadhu harargeen akka jettee laal biiftu foon baarre maal baarre irra taa'u maaliif dhaban jette? Hantuuta baarre irra taa'u baarreef dhabanii. Baarreef dhabanii haaloo saalan bakka. Kanaaf jaanii laal namni gizee garii walii dhawamuun isin jirti beete. Akkasii bakka ittuma wanti akkasii amma lalaan ummanni miidiyaa kun gabaa ummatti jechuudhaan beektanii kaagana waa caafii qabatee miti akka naannoo waan bokokee alba'u dhabee jira beektanii. Hedduu hundatu dhiifama Oromoos siifillaa dhaala. Kanaafi jennaan ummanni galabbatu irra ajandaa akkanaati irra wayyaadha. ila argitee abdii amma mee ummata bare arsii baale garagara dhee wal arrabsaa wal ummata doofa harargeef arsiin garagara jedhaa wal arrabsaa wal sila oromoo kana gargar godhu osoo amaaraa fi tigree wal dhufee bare maal jechuu barbaade. Sanii miti kan suuraa waaqoo guutuu gad deebistuu fi kan suuraa lagii hojii gad deebistu haati faatee maaliin caaltee isiif almattiin kijiru tunni. والله سينار ممكن بيك أنا برو من كسمي والله ما قايس أني إلا تكفى وروني ما قايس أني أبا يبلو إكله مراتا كنا مالي ما قايس أنا كفني سما وقولش نماتي في هذا سينكر kana jennaanin please kanaafu hundumti keessan warroon amma jala jirtan jechuudha. Namni kutaa kamiitu jira miti Oromoo taatanii Oromoo kutaa kamiitu keessan taanaaniin wallahi rabbi sodaadha warri kutaa namaa keessan fakkeenyaaf kadiiroo ta'e ila meeqoy waa abdiyyee kiyya nafse dammaans qabadhe fakkeenyaaf kadiir harargee ta'eetiin yoo intala arsiirraa fuudhe akka arsiititti hin bulchu akka harargeetitti bulcha takka lammaffaa arsiin jimmarraa yoo fuudhe jedhe akka arsiititti bulcha malee ila arsiin yoo jimmarraa fuudhe akka arsiititti bulcha malee akka jimmaatti hin bulchu waan beeku qabnu takka lama kanaa jennaan namni kamuu akkuma aadaa naannoo isaatitti bulchaa kabajaa lakko jirutti ta'eetiin garuu ila nafitachi sabdike garuu waanuma argitan akka waan nama waliin fuutanii akka waan nama waliin dhalchitanii akka waan nama waliin awwaaltanii. No milki wanta kasima dhiifama afaanitti si qabe. Khadiir akka harargeeteef akka harargeetti bulchuu hin danda'u nama tokko akka mataa isatti bulcha namu adda adda qaba waan ta'eef nama amma yaanni harargee guutuun tokko miti namu adda adda qaba. Ayi nan beeka jechuun kan gogaa. Jechuun akkuna jechuun fakkeenya aadaan nama naannoo tokkoo ila waladda. Akkuma ofii beekutti bulfataa jechuu barbaadeeti fakkeenyaaf nama mire akka bakka biraa hin danda'u guyyaa keessa akkuma harargeen abbaan kiyya ummaatiyya bulfatuttiin bulfadha malee yookaan akkuma ollaaniin warriin keessa dhaladhu bulfatuttiin bulfadha malee akka bakka biratti bulfatuu hin danda'u. Takka akki itti gartee namni biraa abdiin akka itti bulfatu inni arsidaami akka itti bulfatu yoo akka biraate anammoo yoo akka biraate walwanti ana mala abdii san dhaaluu hin danda'u jechuu barbaadeeti. Inni wanni isin jedhu yaa akkas jechuun barbaade. Okko kana lama immoo namni especially yeroo ammaa kana jechuudha zabara kana namni life wal fakkaataa jiraata namni baratee jira wanni guddaan jaarsaaf jaartii wal dhabsiisu baay'eellee hin jiru wal bashannansiisu yeroo walii kennuudha kanaan ala waan biraa
tokkuma waluma fakkaata bultiin nama hundaatu akka duraa namni baay'ee baadiyaa jiraate horii eegi re'ee eegi dhoqqee hariin jedhaniin namni hundinuu magaalaa jiraatu waan ta'eef kabee jirullee zanafa ta'ee waan tokko fayyadama waan tokkoon jiraata. Wanni guddaa wallaahi dhugaa sinima yoo dubartiillee dhaggeeffadha kabajaa dhiiraa eega kabajaa dhiiraa zabanni baratee jira zaban